Tete ani deemuun danda'u asuma taa'eetiniin nama tokko godhadheetiniin akkana wal gaafa duraa akkamitti deemte horii kee fudhatte Caaltu yeroo ammaa kana mootuyyuu hidhaan akka ulfaataa ta'e maaliif wallaalti nama ilmaan isaa guddifatu akkamitti erga obboleessi wallaalaa ta'e balaan kun hundi ka dhufe sababa keetti akkuma gaafa duraa achi dhayxee isa horii kee fudhattee yookiin horiin sun yoo jabaatte horii samaraa miti bar yookiin horiin sun yoo jabaatte horii takka 2 3 4 taru wajaba gootee jechuudha isillee har'amootu waan xiqqoof jetteetiniin maqaa guddaa ofitti fuuti abbaan qabdu haadha qabdu gosan qabdu yoo abbaa haadha dhabde Caaltuun jechuudha nama hin qabu jette gosan qabdu yoo nama dhabde dubartiin gaafa abbaa haadha hin qabne gosatu isii deeggara sirna waan keessan anaaf Muktaar waliin barbaannu addaan galle gaafa jette sirnaan qabeenya isii Muktaarin addaan qoodattee galti malee har'a nama tokko yakka goosisuun qabdu seerri amma badaadha hin beeytan nami obboleessa dhiirsa keetii kana akkuma gaafa duraa dhayxee horii keessii qoodee kabajaan si kenne ammallee asteetii achillee yoo dhaqe Muktaarii wal dhabna maali balli wanni Muktaarii wal si dhabsiisisu seerri si deeggara yoo ta'e si deeggara isa deeggara yoo ta'e isa deeggara seera jechuun seerri nama hundaafuu wal qixa namni amma immoo nama waa nyaachiseetiin biyya nama rarsiisa kan hin beeytanii miti namni kun odoo achi keessatti tumame odoo achi keessatti namnumti duraan qiimii irraa qabu yookiin achi keessa jiraate akkam goota yakkamtuu taata bar dhayxee akkuma gaafa dura horii kee dhayxee fudhatte dhayxee nama kanallee hidhaa keessaa kabaasuu danda'u si malee Muktaarii miti anatu oofate inni keessa jiru qabeenyi kiyya warra kiyya naa kenne yoo jette dhayxee mana murtii mana seeraa sanitti isa baaftee ati Muktaar wal kassasa Samirra wal kaya akka feeti wal godha garuummoo hiyyeessa qotatee bulu gabaree qotatee bulu miidhuu jechuun ofii magaalaa teettee achitti isa miidhuu jechuun obboleessi yaadu sirriidha dhuguma nama yaadu miti otoo nama yaadu ta'e horii miti maasaa guutuu yoo Caaltu kennite obboleessa hiisuun qabu dirqama Caaltuun eessa akka jirtu maatii Caaltu barri sirnaan irraa fuuta miti Ashamaas arka fuunee jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha dhiifamaanii wallahi baay'ee tokko aare maaliif hojjetanii hojiileen ilmi namaa amma hojjetaa jiru walirratti hojjetaa jiru kun baay'ee ulfaataadha yeroo ammaa firri waliin jibbu ka wal jibbu sabab fira wal jibba maleen alagaa waliin jibbu ka wal hiisisu ka wal ajjeesu ka maal jedheenuun obboleeyyani dubbiin akkasuma taate kanarraa akka immoo Caaltuun ani deemuu hin danda'u ani natiin tol dhugaadha deemuu hin dandeettu ishe haa jennu namni sun achi keessatti miidhama Balaa kun hundi ka uumame sababa eenyuti sababa keeti balaa sababa keetiin dhuumame immoo furu eenyu danda'a siitu danda'a as gabaabatti jechuudha wanni baddaa laga silaasisu hin jiru wanni an astaa'ee abukaattoo achitti bitadha si jechisisu hin jiru aralawa yaadi xiqqishuu isii akkuma gaafa dura jette ciniinnattee dhayxe ammallee allakki Muktaarii wal gaya yoo achis dhaqechi dhaquunatu si haa argu yundee wal argaayu qaama namni wal dheessuun qabu nama waa hatatu waa dheessa malee namni hatiin waa dheessu ati erga haqa kee taate maaltu Muktaarii si dheessisiin jedhe maaltu si dheessisiise sin barbaadoo jedhe bar ati mana namaa keessa narra baasa jedhe seerri Muktaarii sirra baasa niitiitii yaamin niitii ma walirra homaan qabnu hoo jettee hin dandeetta dhiirsam niitii miti hoo jettee hin dandeetta kanarratti immoo Muktaar naan gargaaru minaamina hoo jettee kasobdu taate immoo risiitiin ragaadha maal taate yeroo namaa biizinasa wanni wal sobamu hin jiru wanni bilbili gadi qabe gadi dhiisu wanni kompiitarallis qabe gadi dhiisu wanni waraqanni qaballee gadi dhiisu gowwoomin Caaltu yoo inni jaarrisiitii mallaqa kasii ergu taate ka waggaa kanaa miti ka gizee kamiituyyuu risiitiin qophaa'ee ta'a bilbili isaa keessa ta'a kompiitara keessa ta'a allaqaadhumatti namni gizee amma wal shawwaduu hin danda'u Muktaar naan gargaaru yoo jette ragaatu jira yoo sin gargaari risiitii takka malee mallaqa fidee harkatti waan si qaama waan si arguu hin dandeenye mallaqa kasii galchu asirratti akkaawwantii kee irratti sii galcha akkaawwantiin kee mootu yoo kaalas isuma duraanii sani ka biraa miti haaraa miti tamee bakka ragaatu jira jechuudha yoo ati ergitee baafattes yookiin hin baafattenis meesaajiin isa bira sin dhufa salphaadhaan gowwoomin immoo waan dalaydee jechuudha sababa keetiin balaa nama gabaree ilmaan isaa guddisu hundaa'uun gurbaan dhiirsi kee jechuudha dhiirsi kee waan biraa taree maal jedha akka samuun isaan dalayne maal jedha niitii isaatuun dhiisisa bilaa aleeku an horii dhamuu nama tuchaana wallaahi lasiif yeroo amma qabeenyi addunyaa irratti daaraa ta'u kana bar warriin qaba miiliyoonarra leen dhabanii beena dhabnis beena dhabanii beekanis
lafoonni amma gurguratan diigamaa jira manni nama diigamaa jiru karaan irra ga'ee kun maalinni horiin inni amma yookiin qomna garii godhu kun yookiin birrii 50,000 yookiin 60,000 yookiin 30 bakka kanaan ala hin jiru maal jechuudha kun noorifatudha yoo waan biraa dhiisati namarra erge hin dhiis odoo gaafa san jaarsotii baasee innillee jechuudha gosa baasee aanaa qabdi intala aanaa qabdu isin immoo hay horiin ka warra kiyyaati si jamar horiin ka warra keetii bichaa miti gaafa dhugaa dubbanne haqa walirraa qabdane isin lamaan itti fayyadamaa jedhan innis gabbaree si fuudhe malee naxaas hin fuune warri keettis gabbara nyaate malee bari wan naxaa akkatis hin kennine kanamaa wallaalta ajaa'iba wallahi lazim gisee tokko yaada deeggarnullee nu si deeggarra garuu akka nama tokkotti caaltuu deeggarra hordoftoonillee caaltuu maay kengi jechaa jirtan jechuudha caaltuu maay kengi miti komantiin tokko karaa qelitti nama naqa komantii tokko musi sirreessa komantii tokko musi jisbaa'isa bari rakkoon keessa maanni beeytu irra guddin warroon yuutuubara gurguddaa kun komantii namaan dubbisanii takka xaal godhanii taran maay kengin isiin jedhanii sun har'a qeleetti isiin naquu deema dubartiin takka immoo gaafa olkaatee jireenya namaa keessa inte baay'ee baxaabatama jechuudha saayidoon qabeenya meeqa dhabe ka isiin harkaarra inni mootuu horii qumna garii godhe horii odoo bakka boru gacheessee duuf obolesa isaa ka jireenya isaa guutuu hin maal isaa godhe hiisisu horiidha jedhe abboonaa ofa gara seeraa ofa akkan jeesiniit bagga abboonaa ofa gara seeraa ofa ay deebi ammoo fuudha hamtu harka fuudha sun immoo jechuudha konkaan namicha sunillee maal jaare abbo nama jeesu deemta araba allah bismillahir rahmanir rahim sin namni kun maaf samuun isaan dalayne maaliif nagarame bakka maaf samuun isaan dalayne abboonaa ofa abeet nama jedheetu maan callise wallahi lazima waan takkaan dubbanne namni injiru wallahi injiru maaliif injirre yoo sanitti fakkaate tokkoffaa namni jiruu dhabuun isaa nama zajaa namaa godhe dagate namni suni akka nama du'eetti ilaalama nama jireenya kee guutuu si guddisee bakka kana sadarkaa kana si ga'e odoo inni gisee san bakka hin taaneeti si darbe atarra darbamtee ala jirta otoo rakkattee rakkoo san isa si bira dhaabata obboleessi eessumattuu sirraan gatu har'a miila qulla kottee qullaa jechuudha mana hidhaa isa geesse achi keessatti yookiin nama xilaata duraanii jiraachuu danda'a hamilee isaa tuqe xilaata isaatti gammachiise kana hunda ka godhe caaltuudha warri maayikengi caaltuun jettan caaltuun dhayixee nama san hidhaa baasuu qabdi nuti har'allee hin dubbanna borullee hin dubbanna obboleessa qabammoo wal bira dhaabbanna wal fuuldura dhaabbanna ani kin wallahi lazim alhamdulillah rabbil alamin gisee tokko yaadu rabbiin immoo maatii keessatti maatii afaan beeku rabbiin irraa nama haa baasu maatii wal beeku maatii afaanii wal haasa walii lola walii dhagoo rabbiis irraa nu haa baasu irra reesin haa baasu wallahi lazim obboleen kee maa qabeenya keessan badaa miti obboleessa kee obboleettii tee garaa kee jechuudha balbala hin taane hin dhaabin saffaa hidhaa jechuun ani akka kiyyaatitti du'aa jiruu kiyya ani dhugaa isin hin jedhe hin jibba jireenya keessatti saffaa kam jibba saffaa mana murtii saffaa mana kissii inni jechuudha badaadha gurbaan kun har'a horii kana laaleetiin obboleessa isaa dhabe jechuudha obboleessa isaa kun darbaan namichi isa darbe kun gisee ima baahidhaa sana ima baa garuu immoo jechuudha hin dagatu ani nama akkatti xiqqeessu nama argine tokkoffaa jechuudha ka achi abbeeradhama obboleessan gafa akka ta'e hin beeku saree kanatti isa deebise subhaanallah namni gaafa mallaqa quufu bar dantaa tana namaan qabu namni gaafa mallaqa naga'ee jedhee harkaa qabu fira isaa firan jedhu alagaa irra shilata alagaa irra jaallata alagaa irra kabaja alagaa bakka qabaata fira hoo kakaleessa rakkoosa keessaa baase san dagate ajaa'iba natti ta'e maaliif dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu takka ulfaataadha kanaafuu caaltuun ammallee jechuudha ammallee
nama kana baasuu qabdi hidhaadha jenneetuma murteeffanna. Murteen keenya kanuma. Murtee biraatiin isinuu anuun agarsiisa. Anuu akkas godhette amma akka agarsiiftu nu agarsiisi. Si himne jira. Dhaamsi kiyya kuni Caltu bira haa ga'u. Baasi nama dalagatu baasi. Ofiin of jiraachisaa jira. Mindaan tokkoon galuu fi baasi haa xaaratu. Midhaan odoonni midhaan tuulataa jiru midhaan sanirraa oofsiftee jechuudha. Isin galee jaratti odoo inni midhaan fi odoo inni dalagoo isaa dalagataa jiru. Isa gurguree jedhaan hattuudha jedhaan obboleessa subhanallah. Hattuudha kun hinati. Niitiin tiyya fuudhanne jedhee kaadaa jira. Maal eedaree ati niitiin isaa? Maal eedaree ati niitiin isaa? Dhaqi obboleessa Muktaar baasi hidhaadha. Duniyaa isaa kanammoo wallahi billahi si taate malee jechuudha. Caltu si taate malee wallahi akka ofirraa marsitee horii kana odoo fuulan isa dhoofte situ har'a ilmoo harkaa qabdu tana caala. Gowwinnati taateeti malee. Ilmoon tee ta har'a si jirtu tuni warqii Caltu. Si taate malee horii san dhayxee isarraa fuute qubna garii gootee horii boru baktaa'ee du'u. Horii boru baktaa'ee du'u qubna garii gootee dhayxee obboleeyyan namaa wal nyaachifte. Odoo ijoolleen tun wal ajjeefte, odoo ijoolleen tun nasbee wal baafte eenyutu itti gaafatama? Si'i bara. Odoo mucaan gizee san dhaaree albee kanatti gadi dhiise. Intala obboleeyyan wal ajjeefte siin jedhani maqaa ofitti hin fuudhin. Dhaqiiti baasi obboleessa isaa. Ilmaa wal zarii ebaluutti wal ajjeesisiise jedhani akka maqaan sitti fuudhin. Sanirraan immoo abbaaf haadha qabda, zarii qabda yookiin yoo dhabde yoo zarillee dhabde immoo gosa qabda. Gosa keetiitti himadhu. Himadhu atuyyuu kenniif immoo horiyyumaa sii godha. Laazim dirqama ati bakka maal jechuu qabda? Nasbii nama baasuuf deemta maal taate? An viidiyoo kiyya asuma irratti dhaaba. Hamma Caltuun yoo mucaa kana hidhaadhaan baasin namni walitti bu'uuf deema. Namatu walitti bu'uuf deema. Namni akka walitti hin buune Caltuun mucaa kana hidhaa baasuu qabdi. Isuma dhugaa isiniin jedha. Jala sarara isiniin jedhamu. Caltuun mucaa kana baasuu qabdi bakka mana hidhaati. Hanga yoomii isa dararta. Hanga yoomii ilmaan isaatirraa kophaa bulchita. Sitti himnee jirra haga beenu jechuun yoo hin taane immoo namni akka hin callifne akkuma dubbatu tokkollee gabbeessirraa dubbatu jira. Nagaa buusi dubartii nagaa buusu ta'e qabbanooftuu ta'e. Homaa atuu hin gowwoomte malee sila qubna garii gootee horii borbaktaa hin soixu. Garuu yaadu caala. Dogongorri ati dalayde ummata walitti buusaa jira. Dogongorri ati dalayde gosa walitti buusaa jira. Dogongorri ati dalayde firitti zartitti walitti buusaa jira. Horii jettanii isin lamaan wal fixanii miti ilmaaf ka waliin fixin horiif wal fixaatillee horii soqatte ilmoo keetirra. Maa ilmoon kee yoo sibira jiraatti dalagattee jiraataa jirtaa miti. YouTube dalagattee jiraataa jirtaa miti. Maaltu si horii baadiyyaa dhaqee si fuchisiis rakkadhe naa gurguru yoo jetteenu ilmoo sirraa qaba bar Muktaar si gargaara. Dhugaa dubbanna akkasii tokko itti kaanu dhugaa dubbanna siiriis taanee dubbanna. Maaliif Muktaaraan ilmoo qaba sii gargaaruu danda'a. Walloltanii fi miti. Yoo isin gargaare yoo hiciitiin kun ol hin bayyana namaan beeku yoo inni kan birrii si ergaa ati dhoysite risiitiin osii ba'uuf deema. Namaaf nama waliin nyaachisin Caltu habiibti. Baasi nama gandaa hidhaa baasi biyya nagaa taasisi ina. Eshi hormi isaa kanatti hin deebiftu. Maasii godha. Baadiyyaa ta'etti aannan elmatu hedda. Muraafatu dhadhaa elmatee raaftee dhadhaa baasuuf hedda. Yoo taate baadiyyaatti galuu mirga qabda. Qeemoora Muktaaritti galtee qabeenyi inni qabu dhaaluu dandeetta.